Daraarsaa fi dararaan maatii qabsaa'otaa irratti raawwatamaa turee fi ammallee itti jiru qabsoo fi qabsaa'ota laaffisuu kan itti fakkaatu Piippiin gocha kana jabeessuun Arsii Bahaa aanaa martii ganda Ashaa Ergirsaa bakka addaa Filiqaa jedhamu keessatti maatii qabsaa'otaa reebuu hidhuu fi saamuu akkasumallee ajjeesuu daran kan ammeesse ta'uu maddeen himan. Haaluma kanaan wal qabatuunis aanaa martii ganda Ashaa Ergirsaa bakka addaa Filiqaa jedhamuun beekamu kanatti maatii qabsaa'aa Oromoo Jaalguutamaa Amaan weerartoota waraana Biltsiginnaan qe'ee isaanii keessatti haala suukkanneessaan erga reebamaniin booda abbaan qabsaa'aa Oromoo obbo Amaan Saayidii fi ilmi isaanii xiqqaan qaamota kanaan butamuun achi buutee dhabamsiifamuu maddeen achii addeessaniiru. Godinicha keessatti waraana PP waliin ta'uun maatii qabsaa'otaa dararsiisaa kan jiran finxaaleyyii Amaaraa buqqa'uun bakka addaa Ashee jedhamtu qubsiifamanii jiran yoo ta'an, keessattuu namootni Habtee Tafarii, Isheetuu Abbabaa, Xigaabuu Argawuu fi Gannanaa Baay'ee jedhaman adda durummaan gocha kana keessatti warra qooda fudhachaa jiran ta'uun beekameera. Gochoota badii waraana PP'tiin raawwatamaa oolan yeroo hedduu irra deddeebiin gabaasaa kan turre yoo ta'u, gochi waraana sirnichaatiin raawwatamaa jiru ammallee jabaatee itti fufuun Oromiyaa bakkoota hedduutti namootni nagaan waraana sirnichaatiin mana gadi baafamanii ajjeefamaa jiraachuun itti fufeera. Oduma kanaan wal qabatuunis magaalaa Baa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kan jiraatu dargaggoon Abrahaam Agoolee waraana faashistii Itiyoophiyaatiin mana fuudhamuun guyyaa saafaa rasaasaan ajjeefamee gatamuu jiraattonni dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti gochi kun sanbata darbe jechuun bitootessa 2023 kan raawwate yoo ta'u, qaamonni kunniin dargaggoo kana naannoonni keessatti dhalatee guddate keessatti ija uummataa duratti badii tokko malee galaafatanii deemuu jiraattonni kun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Filannoo tokko malee murni aangootti dhufe Biltsiginnaan abbaa hirrummaa isaa beeksifachuun Oromiyaa cufatti waraana isaa bobbaasuun namoota nagaa irratti hidhaa ajjechaa saamichaa fi gudeeddii daa'ima xiqqoo irraa hanga dubartoota heerumanii jiranii irratti raawwachuun uummatatti jireenya hadheessanii jiru. Haaluma kanaan waraanni faashistii Abiy Ahimad maqaa sakatta'iinsa jedhuun godina Qellem Wallaggaa Onata Joo Walalirraa bitootessa 2023 bobba'uun ganda baadiyyaa Masaraa bakka jedhamu namoota 3 isin waraana bilisummaa Oromoo nyaachistuu fi deeggartu jechuun dararaa hamaa erga irraan ga'aniin booda magaalaa Tajjoo Walalitti geessuun hidhanii jiraachuun barameera. Maqaa namoota kanneenii Gammachuu Fiqaaduu, Naasir Girmaa fi Tamaam Girmaa kan jedhaman yoo ta'u, waraanni faashistii kun gandichuma mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessa buufachuun uummata gandichaa cufa irratti gochoota hamaa raawwachaa jiru. Gochoonni waraanni faashistii ilmaan Oromoo irratti raawwatan waan ammaateef sirna dabaan aangoo irra jiru kan ofirraa qolannee dachee irratti dhalanne irra nagaan jiraachuuf furmaatni Oromoon qabu waraana isaa WBO tumsuun gabrummaa jaarraa olii ofirraa qolachuu qabna kan jedhan jiraattota magaalaa Tajjoo har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbiseedha. Godina Baar Argee Aanaa Gooroo guutuu keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irraa jabaatee jira. Bal'inni isaatiif jaal murteessa bantii. Waraanni faashistii PP ilaalcha siyaasaan ilmaan Oromoo yakkuun badii malee manneen hidhaa garaa garaa keessatti dararaa jira. Hojii isaatti fufuun Aanaa Gooroo guutuu keessatti namoota nagaa hedduu hidhan. Godina Baar Argee Aanaa Gooroo guutuu Araddaa Malxiisaa Waltaa'aa keessatti funyoo hidhuudhaan namoota karaa deemanii fi qeerroo qabanii hidhaa jiru. Gocha uummata karaa darbaa dhorkatee fi achirra dhaabbachuun saaman kana namoonni 5 dirqama fudhatanii hojjetaa jiru. Isaan keessaa kanneen maqaa arganne Maruufee Ture, Shaamsoo Muummee akka ta'e barameera. Kana malees aanichuma Araddaa kana keessaa torbee darbe qeerroo humnaan qabanii leenjitti oofaa kan turan yoo ta'u, namoonni gocha kana raawwachiisaa turan Baaraddaa Maammadi Uusoo fi Amdallaa Qamar Komaandar Araddaa kan ta'edha. Kaabinoonni Biltsiginnaa waraana waliin araddoota Aanaa Gooroo guutuu cufa keessatti uummata dararaa akka jiran maddeen dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dhiyeen kana uummanni Oromoo biyyaa fi aljiranii fi akkasumas sabaaf sablammoota irraa deeggarsi uummata Booranaa fi walitti qabamaa jira. Hawaasni godinichaa sababa hongeen miidhaan hamtuun hirka geet yoo ta'u, rakkoo kan dandamachiisuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa waamicha deeggarsa dhiyeesse. Haa ta'u malee deeggarsi kunneen namoota baadiyyaa jiran birgahaa hin jiru namoonni jedhan jiru. Gariin ammoo deeggarsi kunneen gurguramaa akka jiru arguu himan. Leelisaa Damee fi hiriyootni isaa akkuma namoota kaanii hawaasa hongeen miidhamaa jiru birga'uu fi deeggarsa maallaqa qabatanii Booran dhaqan.
garuu wanti achitti argan gara isaa yakkuu dubbatan. Hawaasa keenya achi jiran kanaaf boqqolloo binnee daaksisnee kenninaaf jennee yaabelloo geenyee bakka kuusaa nyaata itti gurguran seennee boqqolloo gaafa bituuf yaanu deeggarsa hawaasni kana dura achitti fe'aa ture. Kuusaa midhaanii kana keessa argineeti kan bitaa turre deeggarsa hawaasaaf dagdee tana warra kuusaa midhaanii kanatti gurguraniiti nuti kuusaa midhaanii kanarraa kan binne bifa dhoksaatiin kan gurgurani wanta nagaaba waan akkasii dhageenyu suurallee kaafannee nullee nu ajaa'ibdee waan san hawaasa kanaafillee qoonne beekta hawaasa rakkatee hawaasa beela'u kana irratti shira akkanaa dalaguun waan dabaati waan hin mallellee akkana ta'uun qabdu waan ta'eef hawaasni kun maallaqa walitti qabee midhaan fuudhee fi dhaqu kana mootummaan kuusaa qopheesseera achitti naqaasin jedhanii achitti naquu dhiisee hawaasa rakkate kana bira dhaqee kennuu fi qabaadha waan nuti jennu nulli kana boqqolloo binnee daaksisne kana as godhaayii asitti buusa gaafa nuun jedhan lakki hin buusnu hawaasa kanaaf laannaa jennee nuti hawaasa san keessa dhannee hawaasa saniif qonnetti kan deebine waan qabatamaan agarre kana waan dhageenye kana nuti himne waan ta'eef waan dabaa kana jarri kunillee irraa dhaabbatanii hawaasa beelee kana biraan deeggarsa uummanni godhuuf kana biraa ga'uu qabaa jenna nuti akka keenyatti. Isa yoom achi turtan? Nuti torbee darbe keessa kan deemne torbee tokko achi turre boqqolloo binnee daaksisnee hawaasa kana kokkoodaa fi turre achitti. Yaaballum keessatti moo gara baadiyyaa deemtanii? Gara aanaa Dubluk dhaqnee hawaasa aanaa gara biraatti irraa buqqaanii aanaa Dubluk san keessatti sharaa akka manaatti ijaarratanii kan isaan jiran hawaasa saniif inni ta'an qonnee fi warra Dubluk buqqaanii jiraniifi garuu nuti boqqolloo kana kan binne yaabelloo keessa. Jiraatan tokko kan namoota deeggarsa fidan waliin socho'aa ture laafinni qindoomina jiraachuu hima. Qindeessummaan irraa rakkoo guddoo jira. Warri bishaan gooddee dhaabbata bishaan gooddee waliin akka carraa ta'ee deemuu danda'ee jira. Duuba gachi waliin tureetti wanni anu deeggarsi achi yoo dhufu eddatee illeen dhufa beekta warri amma godina kulleeyyoon ni eddatee dhufaani akkaataan fulaam godina sanaatu waan kana organize godhanii deeggarsi dhufan kallatti qabsiisanii iddoo inni itti dhaqqabu malee kallatti kaan ittiin deemanillee hojjaa akkanaan itti geggeessuu jiranillee lallaaftu. Distribushiniitti deemanii kaani warrum karaa irraa kan irra yaa'an amma Dubluk meeg mooyyal gandoota dhaattuu aseenani malee amma sun sababuma akkanaatiin dogongorii uumama laal gartee gargaarsi dhaqee overlaap ta'a jechuudha. Yoommoo sila kallatti qabsiisanii qindeessanii kallatti inni itti deemu malee itti qabxisa ergan areeroo kun areeru lafa baadiyyaa keessa gandoota baadiyyaa keessa deeggarsi dhaqqabuu danda'a. Yoommoo namoo harumirri filatee harumirratti guur taate deeggarsi fula dhaqqabuu maal hin dhaqqabu namni hedduun fula midhaan suni miidhamee du'uu danda'a jechuudha. Kanaaf qindeessummaa irratti akka malee laafinni jira. Wanni kun ilmaaf taatille jennaa ta'e gaafachuufillee yaallee turre waajjira buusa gonofa godinallee hin baanee turre. Wanni kun foreign tax force sadarkaa federaala kaasee naannoo kanaan qaamni naannoo kee jiru godina kee jiru sektoraalee mootummaa kee ekspertii olaanaa jennee kee jirullee jaarree turre. Akkaataa jaarri sun immoo milkaa'eetiin koreen tun deeggarsi dhufan qindeessiteetiin oofuu hin dandeenye hanqinni baajataallee hedduun nu mudachuu jira jedhanii warrillee waan hedduu dubbataa fakkeenya midhaan namni achi fa'u kallattiin yaaballi jedhee makiinan cufti faatee dhufa. Yoo arma yaaballi kaan arma areerooyyoo nu erginu rakkoo hedduu nu deeffataa nuu deemuu didaa narra buusa nuu jedhee nu cinqaa buusuufiyyuu yookaan korsiisuufiyyuu baajatii nutti baasuu jirra akka malee kiraayisii keessa jennee Oromiyaatti yeroo hedduu jennee jedhanii rakkoo akkanataallee nutti himanii immoo tulleen dhara jechuu hin dandeenyu waltum deebisee qaa jira qaa kan akkamiin duuchuu dandeenyaa jennee waliin mari'achaa jirra akka isaa ta'ee marii sun hin xumuratin akkam jidduun naa dawwalte. Midhaan am deeggarsa dhufan kana ka maxxansaanii buusa gonofaa irra jirtullee magaalaa Yaaballoo keessatti gurguramaa jira jedhanii ijoolleen suura kaaftee miidiyaa hawaasa irratti maxxansuu jirti. Akkamiin harka daldaloota seeni wanni deeggarsa dhufu? Midhaan harka daldalaa seenuu danda'a. Nama anu akka nam tokko wanni anu badde midhaan yoo achi dhufan namni keellaa tanam harma kaasanii aga magaalaa harmaan kun laftan cufii irmiyyu. Abbummaan fedhee yoo aduu dhufeetiin inni kennaadee fuudhee deemeen namni agarsiisu qorqorachuu jirin jiru. Ka midhaan ufuma baduu jiran ka midhaan ufuma namni fudhateetiin gurguratu. Guyyaa sun waan akka malee matana nyaatu. Nu guyyaa sun bishaan gooldi qoodaa oollee gisee nu galgal keeddachaan bishaan kaan muluun suuqii gurguramuu jiran. Eessa dhufan bishaan kun nu qoonnee turre malee nam dhibaa kanaaf wanni kun cuftiinu silaa dooggansi sadarkaan jiru kallatti qabsiise wanni deeggarsaa dhufu midhaanis ta'ee bullaan taanaan bishaan taanaan gabaya kamirratti argamnaan qaamii waan kamii jala akka itti gaafatamedhaan yoo sadarkaa suniin sila namni wanni edda taate namillee hin gurguru amma uummata gurguratee jechuu hin dandeenyu wanni kun agama qindeessuu irratti hojjechuu dhabuuf laafinni garsiisu waan jedhuun nan mul'ata jechuudha. Bulchaan godina Booranaa Haaraan Ababsalaam Waariyoo deeggarsi dhufuu qajeelummaan uummataaf dhiyaachaa jiraachuu kan himu himannaa gurguruu deeggarsa kanirraa akkan jedha. Wanni tokkollee ni jirtu geejjiba gargaarsa wal qabatee gargaarsi kallattii gargaraatiin dhufuu jira
warri gargaarsi dammoo gargaarsa uummata bika'uu qabu beneficiary nattaan bahee fi emergency operation centeriin warri federaala warri naannoo koreen godina walti ijaaramtee sentarii tokkotti hoogganuu jiranii gandi inni deemuu qabu aanaa inni deemuu qabu akkasitti addaan baasanii destination isaatiin dhaqqabsuu jiranii warri dhufee ofii qooduu fedhu dhaqee gandi deemuu qabanii deemanii qoodan akkuma jiru ta'ee gargaarsi dhufee haga yaaballootti istooratti bu'uu jiru hin jira. Istooratti ammoo eegi bu'u istoora sentariitti walitti qabamee fuula inni deemuu qabu fuula inni dhaqqabuu qabu gargaarsi mootummaan qara kennuu jirullee akkuma jiru ta'ee warra gargaarsi fidee yaaballoo dabru hin dandeenye haga yaaballoo kontiraatitti walii galee dhufe nam gargaarsii fi dabri deemachuun hin danda'amu gargaarsi sentariitti walitti qabamanii aanaa bir dhaqqabuu qabuuf uummata qooduu fi malaan